السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawwatootaa fi hordoftoota bakkuma jirtanitti nagayni kiyya isin bira naaf haa ga'u. Beeksisa gabaabaa tokkoon isin beeksisuu barbaada. Beeksisni kun maali yoo kanaan jettan taate anaa fi Alii Sufiyaan erga wal araaramnee eega gartee nagaya buusan eega gartee nu jiddutti dubbatan boodaan waan taheen isinii hima. Ana bulook na godhe lafaa ka'ee saaxibbootan isaa warra ka Jaafar Bayaan. Warri ka Jaafar Bayaan kun maal godhan seeta sagalee iidiit godhee Hamzaan sagalee iidiit godhee fide malee sagaleen tun sagalee isaatii miti. Mee warri sagalee akkasitti iidiit godhuu beeytan, warri sagalee tiyya fakkeessita warri iidiiti jettan silaagaan amanuu keessan irraan kaa'annani sagalee tiyya iidiit godhaa fidaa takka faarratti. Ammoo namni waan kana akkaanan dalagu na taasisaa jiru naafi Alii Sufiyaan ol baaneetiti gartee an dhiifama gaafadhee eega keessaa wal dubbifne booda eega keessaa walitti araaramne booda ani dhiifama ol baheetiin ummata kana gaafadhe, hunda keessan irrattiin gaafadhe, hunda keessan irrattiin dhiifama gaafadhe kaleessa. Duba caffee raamis akkuma Naziibaa wallee Kanaadaa dhaqeensahaa Kanaadaa hoggaa dhaqu wal arkanii ati xiqqisho gartee kontrovolshaaraa feesbuuka kanarratti namni si dhagayaa gurbaa kana nurraa qabii yaada ju'u itti himatan. Looyer caffee raamis itti himatan. Caffee raamis ammoo ol bahee kalee ani dhiifamni ni nan gaafadhe aboo gartee wal araaramne naafi Alii Sufiyaan araarama buufne yoon ol bahee dhiifama ummata kana gaafadhe hojeetitiin ol bahee dhiifama gaafadhe. Eegaanan dhiifama gaafadhe boodaan maal godhan Alii Sufiyaan duubaan bulook ana na godhee Jaafar Bayaan faan dajjaalii ja'anii sheer na godhan. Hamzaa Shee Jaafar dajjaalii Hamzaa Shee Jaafar waan akkanaati waa hedduutu akka jedhe alaa kulli haal Jaafar Bayaan yoo dubbiin dhugaa taate gadhiisii jee ganaa paartii takkaatu gadhiifame. Garummoo paartii meeqaa tofe beeytani? Paartii 29. Paartii 29 kana gurra keessan banaa dhageeffadhaa. Paartii 29 kana an nama ififittiin barbaaddadhu, namaaf na barbaaddata. Caffee raamis yaammatanii dhiifamni ati gaafatteen gahuu, dhiifamni ati gaafatte akkana irra deebite waaniin isa sodaadhee dhiifama gaafadhe seebar. No, lakki an araaramu maayichan dhiifama gaafadhe. Looyer caffee raamis baga gartee si bitatanii waan gaarii dhagoote garuu immoo silaa nama cimaa nama jabaa xiqqoo gartee haasawallee beeku fidatanii bareeda. Nama akka caffee raamis osoo hin ta'in nama haasawa beeku nama gartee hoggaa haasawallee namarraa gabbuus takka osoo fidatanii bareeda. Siigalee. Tanaaf wanni niin an jechaa jiru ani bar arraba faaxeetii fi maarree faaxeetii fi kana ture bar kan hin dhiise. Ture. Obboleessa keenya yeroo dheeraa gartee sattaruu turre. Eega dhufee dhiifama na gaafate sagaleen isaa na bira jirti. Ol bahee dhaaddate Jaafar Bayaan. Guruppiin isaa jechu guruppiin Alii Sufiyaan ol baatee dhaadatte. Eega nuti dhiifama wal gaafanne booda. Maal ja'an? Cirdii obboleessa keenya irraa deebifna.
kabajaa obboleessa keenya irraa deebifna akkana goona kabajaa kun obboleessa keessa gartanii obboleessa keessan kunoo kana dhagaya paartii takkaatu gadhiifame paartii diidamii fi sagaliitu hafe uqsimu billahi alcaziim uqsimu birabbi alcaalamiin wallahi rabbi caalamaattiin isinii kakadha yoo Jaafar Bayaanii fi gareen isaa gad bahanii gurra keessan banaa dhageeffadha gad bahanii sa'aa 5 duratti aboonuu balleeyse dhiifama hin jenne paartii 29 lannaniin gagguura Hamzaa isaa haasa'uu gartan malee isaa aareen agarreesse an addunyaa tanarraa ammaas wanni nin jibbu daawwattootaa fi hordoftoota kiyya wanni nin jibbu nama keessaa fi alaan adda adda ta'uun fadhu naafi Alii Sufyaan eega keessaa walitti araaramne booda bulook anana godhee ummata kana bira deemuun maaliif barbaachise paartii takkittii tana wanni nin gadhiiseef dubbii Jaafar Bayaan katabe sanii fi Hamzaa Shee Jaabir ni kijiba iidiit godhee mee iidiit yoo iidiit taate deemaa iidiit godhanaa fidaa sagaleetii akkasitti anaa isinii fayyame deemaa sagaleetii akkasitti iidiit godhaa fidaa warri iidiit jettan footoon iidiit ni taate ni beeyne garuu sagaleetii yamee deemaa iidiit godhanaa fidaa hin dandeessan iidiit gootanii fiduu walii gallee iidiit gootanii fiduu hin dandeessan hin danda'amtus tun sagalee isaa qulqulluudha abbichi beeku beekaatuma iidiit godhe maarree godhe jee malee hundi keessan akka qalbiin teessan isin beeyte beekeetiin jira garuu immoo Jaafar Bayaaniitu waan kana hunda Alii Sufyaaniin galaafachaa jira Jaafar Bayaan paartii 29 lannan sababa keetiif hin gadhiisuu deema sababa kee ka'ate ummata walitti qabattee Alii Sufyaaniinis achiin gartee bulook firraa godhi maarree godhi akkana godhi kalli baala kadeero kalli baala dhiira amata meeqa dho'isinee jirra maqaa isin bada jennee isin dho'isinee jirra hin taatumma booda wanni kana ja'amaan jiru tanaaf daawwattoota keenya gaa warri gartee komantii barreessus numa barreessa nuti immoo hojii teenyatti fufanna komantiin laalu see gadhiifne turree jirra beeta tanaaf sa'aatii 5 isinii kanname kana keessatti yooniif hin hojjanne paartiin hafte hundi isii gad lakkifamti kuni kennama mana murtii gurraachaarraa kenname iidiiti jechaa oola waan feetani jechaa oola iidiitis jechaa oola waan feetanis jechaa oola Aboo Barshee Abdusalaam dhufeeti waliin nu araarsee Ustaad Naasir Hamzaa dhufee waliin nu araarsee eegas booda jijjiirame bar you see eegas booda jijjiirame wanni garaa kiyya na gube takka tan eegas booda jijjiirame ana block na godhee kutee saahibbootan isaa walitti qabachuudha eeysa kutee looyar caffee raammis ka isin bitattan yookaanuu yaammattan nurraa deebiseettaniini eeysa kutee looyar caffee raammis looyar caffee eeysa kutee gabbai khammalle api tokkoon iidiit godhe api kana tokkoon iidiit godhe kana waliin godhaa fida api saniin faraduu miti api saniin walitti godhaa fida sagaleeni na nama gadhiise tun ta irra naamusa qabdu tarra safuu qabduun gadhiise 29 lannan as deemtuutu mataa isin dhoosuudhaaf jiraata diidamii saylannan as deemtu saniitutu mataa shiiq isin godhuuta yoo sa'aa 5 duratti Jaafar Bayaanii fi ashaabonni isaa gabbahanii dhiifaman gaafanne Alii Sufyaanii wajji hunda gadiin baasuu jiran haganaan isinitti himuu dhufe turuudhaaf hin dhufne waan kanaan isarratti zulmii ba'uuf osoo hin ta'in eega wal araaramneehi
waan kana godhaa jira obboleessa keessan. Eega walii gallee adda yaaneehi waan kana godhaa jira obboleessa keessan Alii Sufyaan. Walii gallee? Tanaaf ani nama fuula lamaan barbaadu. Nama fuula lamaan barbaadu. An Hamzaan Shee Jaabir tokko. Yeroo hundaas tokko, arraas tokko, boruus tokko, iftaani yeroo hunda jijjiiraman beekan. Tanaan mataa shiishi sin godheemi ta'as deemtu tun tarra safuu qabduun jee sagaleen. Tarra gartee akka zikriin laalamtu taan bira. Akkana. Ta irra gartee laaftuuti sagaleen tun taan magadhiifamte tun tarra laaftuuti. Tarra gartee safuullee qabdu. Yoo sa'aa shan keeysatti maaliif jennaan khubbaa hin taane maaliyaan taane kaayitee khubbaa taphate Alii Sufyaan. Maaliyaan barbaachifne kaayitee khubbaa taphate. Kakheeysaa wali araaramne sii galee kakheeysaa wali araaramne duubaan deemee waan biraa dalage. Walii gallee tanaafuu obboleeyyan boombiidhaan hin taphatina. Wallahi boombiidhaan hin taphatina. Jaafar Bayaan faan isinii himu jira. Sagalee idiit godhee uummata amansiifne jechanii boombiin hin taphatina. Awwaan ragaadhaatiin farkaa qaba. Faata binti Islaamamma dhuftee rabbii kee sodaadhu marree kee sodaadhu. Hoggaa Jaafar Bayaan jala deemtanii Dajjali alla marree saqoo hoggamsa battan koy. Hoggamsa baata harkattan faateelee. Mee naayima faateen hoggamsa baata harkatte. Hoggamsa baata harkattan. Caffee Raamis jala dhayxanii likkiin irraa galchi ammatti dhufte marreetti goote. Caffee Raamis anaa wajjaa haasa'uu hin danda'u. Silaa nama xiqqoo jabaa tokko fidatanii Caffee Raamis irra waa gartee dubbachuu beeku tokko fidatanii bareeda. Garuu Caffee Raamis eessa qote looyar Caffee Raamis hoggaanan sagalee gaddeessa. Eessa qote Jaafar Bayaan ka isarraa deebisuudhaaf deemu. Tanaafuu adeeroo Jaafar Bayaan gurra kee banii dhageeffadhu. Boombiidhaan taphattee Alii Sufyaanitti illee boombiin dhoose. Alii Sufyaan ammoo keeysaan bulook gootee fiiguun san waan si barbaachisaatii miti. Suuta if gaqqabilaan nama si gaqqabuu dhabame Alii. Namni si gaqqabu ni dhabame. Xaad jette maleekaa ibseete. Wallahi xaad jettee maleekaa ibseete Alii keenya. Ni beeyta waan na bira jiru. Hoggaa wajji haasoo nu kadhiifama na gaafattu san sagaleen tee ta'uu